Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo kun hordofaa jirta Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaa qophii addaati. Qophii kiyyaa kan guyyaa addaatiin mata dureewwan adda addaarraa yaada gaggabaabsee dubbachuu fi asirratti dhiyaatee jira. Isa kana duraan durseeti Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaan akkuma beekamu sagantaalee hedduu mimmiidhagoo yookaan akkasuma barsiisoo ta'anii dhiyeessuun beekamna. Haa ta'u yeroo garaagaraa immoo badaa yookaan haala jiruu fi jireenyaatiin yeroo tokko miidiyaa irraa badaa yeroo tokko deebina. Isa kanaaf hordoftoonnii fi kabajamtoonni caqastoonni miidiyaa kanaa nuuf folchaa isiniin jechaa. Har'a immoo deebi'ee sagantaaleen wantoonni yeroo baatii tokkoo kana keessattis haa ta'u yeroo garaagaraatti uumamanii irraa yaada kennina. Akkasumas yaada hayyootaas dhiyeessinee mari'achiisnee yaadni sun gara uummataatti akka deebi'e kan furmaata argatanis furmaata akka argatan akkasumas kan dhageettii argachuu danda'anis akkasuma akka ta'aniif irratti kan hojjannu jechuudha. Haaluma kanaan immoo yeroo tokko wantoolee barsiisaa ta'anii yaadaalee dhimma aadaa siitaa ta'uu dhimmoota garaagaraa dhimmoota hawaas dinagdee ta'an hunda kaafneeti kan Oromiyaa Dijiitaal irratti mari'annu. Akkasumas siyaasaas namoonni garaagaraa yeroo baay'ee namoota dhimma siyaasaa irrattis haasayan dhiyeessinee mariisisnee siyaasaan sun kallattiin biyyattiin tokko siyaasaa ittiin deemsisaa jirtu maal fakkaata kan jedhu hayyoota irraallee dhageessisaa turreerra. Akkasumas irra dabalatee deebi'eeti aartiin Oromoo, aartiin biyyaa, aartiin sabaa maal irra sadarkaa eessaa ka'ee eessa ga'ee jira immoo akkamiin jajjabaachuu qaban waan jedhu siin kaafna jechuudha. Kanniin maarree yeroo nu sagantaalee badhaa kana garaagaraatti yeroo garaagaraatti dhiyeessinee jirra. Ammallee kaayyoo ufafuutti bal'isnee dhimmoota garaagaraa irratti bifoota dookimenterii namoota bebeekamoo hedduu biyyoota keenya keessatti namoota hamma isaan hojjetanii fi hamma isaan saba isaaniitii dadhabanii namoota hin dubbatamneef hedduutu jira. Isaan kanneen immoo hojjannee viidiyoolee garaagaraas akka ta'u hawaasa garaagaraa irraallee daataa funaanuun isa kana deebineeti akka seenaatti akka ol taa'uu fi waan kana irratti illee bal'inaan hojjannaa jalqabnee jirra. Ammatti kan nama tokko harkaa qabna. Inni sun immoo yeroo gabaabaa yeroo dhiyoo keessatti gurra uummataatiif ni dhiyaataa jennee yaadna. Kanaaf hojjetutti jirra. Namoonni hedduurra hirmaataniiru. Namoonni hedduu yaada isaanii kennanii jiru. Daataan bal'inaan guuramee jira. Isa kana immoo gulaaluu gubbatti argamna jechuudha. Isa kana yeroo dhiyootti deebinee gurra uummataatiin geenna jechuudha. Akkasumas namoonni dookimenterii namoota hayyoota jaalatamtoota saba keessa jaalataman akkasumas namoota bu'aa bahii guddaa keessa darbanii saba isaaniitiif aarsaa ta'anii adda nu bira hin jirre immoo seenaan isaanii osoo hin galmaa'in seenaan isaanii immoo dhaloota akka dhalootatti akka darbu osoo hin ta'iniin warroonni akka carraa ta'anii adda nu bira hin jirre gara lubbuun boqotanii jiraniif immoo nu warroonni har'a addunyaa kanarra jirru haguma taraan keenya geettee deemnuu fi waan namoota saniif wantoota akka seenaatittis ta'an hojjannaa. Ammas namoonni waan akkasii hojjechuu barbaadanii fi hojjechiisuu barbaadanillee gara Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaan bilbilaa nu dubbisaa waan kanarratti waliin bal'inaan hojjannaa. Waan dandeenyunillee namoota kenna namoota akka Oromoof of kennanii waa hedduu hojjetaniif waan dandeenyuun ispoonseras hin taana jechuudha. Kanaaf irratti hojjannaa namoonni waan kana hojjechuu barbaadanii karaa Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaan gurra uummataa akka isinii gahuu fi akkasumas isinis akka hojjetamu warroonni barbaadanii fi nu dubbisuu dandeettu yaada jedhu qabna. Kun kanuma isin irraa wanti eegamu guddaan maalidha?
maamiltoota hedduu horachuutti jirra. Oromiyaa Digital Miidiyaan sabskiraayiberiin isaa deemaa jira. Hin dhaabbatu ammallee maarree warroonni haga ammaa Oromiyaa Digital Miidiyaa sabskiraayib nu gootanii sheer gootanii sagantaalee nu dabarsinu nu hordofaa jirtanii hundi keessanuyyuu ulfaadhaa horaa bulaa deebanaa isiniin jedha. Akkasumas warroonni haga ammaatti michuu yookaan maamila nu hin taane Oromiyaa Digitaalatti miidiyaa kenna bareedaa kanaaf maamila yookaan michuu nu taatanii hin jirre ofii keessanillee michuu nuuf ta'a akkasumas michuullee nutti hora isiniin jedha. Kallattimaan gara saganticha guyyaa har'aa dubbachuu fi dhiyaadhetti seenaa. Isa kana jalqaba waa'ee anirraa jalqabuun waa'ee yeroo baay'ee irraa dubbadhee jira. Yeroo baay'ee irraa dubbadha. Ana qofaa miti namoonni hedduun dhimmoota kanneen irraa dubbatanii jiranii jechuudha. Waa'ee oduu sobaa facaasuu, oduu sobaatiin gurra walduuchuu waan jedhu kana. Yeroo baay'ee namoonni garaagaraa daataa yookaan waan soorsiin isaa hin beekamini akka dhugaa goonee yeroo gurra ummataatiin geenne yeroo tokko wantoonni sunniin kompileen illee uumanii namoota illee waliin buusanii immoo deebi'aniiti yookaan amantummaallee wal dhabsiisaa wantoota deemanii jechuudha. Fakkeenya hedduu kaasuu dandeenya. Fakkeenyi hedduun Oromiyaa keessatti wantoonni hedduu akka baratamaa ta'e akka aadaa ta'eeti. Yeroo baay'ee abtaayee danda'a yeroo baay'ee maqaa tokko nutti baasee ture. Maqaan inni nutti baasee nuuf jedhe saba Oromootiif kanaaf yookaan nama muraasa osoo hin ta'in namoota gara miidiyaa kanaanis haa ta'u yeroo baay'ee gama miidiyaa kanaani yeroo baay'ee waan argine tokko osoo maaf ta'e eessatti ta'e yoom ta'e eenyuun ta'e waan san osoo hin jenne qaccee isaa qabannee namni tokko qoosaafis barreesseera ta'uu danda'a qoosaafis jecha wayii jedheera ta'uu danda'a isa san osoo adda hin baafatin yeroo isa san qabannee wal faana girri jennee gara tokko irratti soorsiin oduu sobaa ta'uu oduu sirrii ta'uu osoo hin beekini yeroo facaasnuu fi yeroo gurra ummataatiin geenne nama duune hin du'e yeroo itti jennee gabaasnee wanna jennu hedduutu argama. Pilaas immoo deebineeti wantoota silaa dhoksaa ta'uu danda'anillee wantoota silaa bahuu hin qabnellee yeroo itti baasnuu fi wanti sun immoo maddi waan sanaa waan hin beekamne ta'eef madda sobaa waan ta'eef oduu sobaa waan ta'eef yeroo baay'ee namoonni booda irraa itti qaana'anii kanaaf akkuma dura kaasuuf yaalee taayee danda'a girrisaa jedhee warroota akkanaa kana girrisaa jedhee waame jechuudha. Taayee ni sirrii jedhee namoota taayee ni wal morman keessaa nama tokko haa ta'u garuu yeroo garaagaratti waan namoonni itti mormitu tokkollee wantoonni isaan waan hundarratti waliin mormitu nama tokkoon wantoota dhibba keessaa yookaan 50 harka 50 walii galuu jiraachuu danda'a harka 50 immoo waa itti wal dhimnu jiraachuu danda'a jechuudha. Kanaaf ani asirratti jecha taayee sana hin deeggara namoota girrisaa jedhaan warroota osoo waan sana adda hin baafatin girri jennee gara tokkotti fiinnee fakkeenya fudhatuu dandeenya. Dheengadduma sana naannoo Walaayitaa keessatti namichi qaama saalaa hiriyyaa isaa irraa mure. Namoonni sheer gootanii namoonni viidiyoo irratti hojjettanii duwit gootanii gara tiktokii kanaan illee waa hedduu gootan mee dhaabbadha of ilaalaa. Namni gaabbite jirta. Nama qaama guutuu qabus qaama irraa murtanii nama hin duunes akka nama dubartiis ijoollee nama sanaas kan gudeedamuuf hin deemne maqaa dubartii inni akka Oromoo keessatti akka naannoo keenyatti immoo nama tokko
ebaluun gudeedame yoo jedhamu iyyuu qaaniidha. Maaliif dubartiin mooraalii irraa kaka'e jechuudha. Mooraalii namaa cabsuu immoo oduu sobaa waan hin fakkaanne uummatallee jeequu namni irratti akka namoonni tokko tokko garaagaruu qabna. Namni namarraa garaagaraa. Namni tokko waan dhaga'e waan dhageette tokko dhaabbattee yaaddee namoota kanaaf ofafoo waan sanaaf murteetti yaaddu hin jirta. Hin jirra namoonni akkasii jiraachuu mallaa. Namoonni immoo waan argine waan dhageenye immediate reaction fudhachuu dandeenyutu jira. Yeroo namoonni akkasii sunniin daddafanii lubbuu namaa balleessuu waan danda'aniif yeroo oduu sobaa dabarsinu warroonni waan dhagayan obsanii yaadanii adda baafachuu fi deeman jiraachuu fi namoonni biroo immoo immediate reaction keessa seenanii action fudhatanii yookaan wantoota sana waan namaa wal dhaa'uunis ta'uu danda'a, lubbuu dabarsuus danda'a. Wantoota akkanaa kanneen irraa dafnee osoo ofii eegganne maaliif dhugaadha namoonni gaariin dhimma kana irratti wanti deemamuu fi maali wantoonni kunniin maaf ta'a jettee yeroo teettee ilaalte jettu namoonni tokko tokko immoo followerii isaan yookaan subscribe miidiyaa isaanii akka ta'uu fi yookaan beekamtii horachuufis wantoota hedduu kanaan wal maanxatu jira yaada wal maanxatu jira. Namoonni tokko tokko yoo waan ati manxasitee view baay'ee argatee jedhee maallaqa itti kaffalama ka jedhu si yaadota akkasiitti waan jiraniifis haa ta'uu hin beeknu. Yeroo ammaa kana oduun sobaa hin baay'ate. Oduun sobaa kun immoo maal ta'e gaafa baay'ate jedhee gara dhugaatti jijjiiramuu fi yeroo deemu garuu sobni gaafa dhugaatti jijjiirame yoomuyyuu hin jijjiiramu yeroof jijjiiramuu danda'a jechuudha. Akkuma amma dhimma namichaa naannoo Walaayitaa sana kadeen gaddaa haga miidiyaan adda qoratee daddafee wanti sunni baay'ee sa'a tokko keessatti miliyeenaan laalame miliyeenaan faca'e jechuudha. Wantoonni akkanaa kunini immediate faca'aa jechuudha saba keessa wal gayaa. Maaliif wantochi sun yoo ilaallee jennu wantichi namichi hin godhe jedhame sunillee waan gaarii himiti waan hamaadha. Dhugaadha namoonni yeroo ammaa kana dubartii gudeeduu daa'imman umurii isaatii gaditti gudeeduu ajjeesuu beekna naannuma keenyatti yeroo dhiyoo kana daa'imman meeqaa gudeedamanii murtiillee mootummaanis murtii gahaa kennuu didee yeroo garagaratti dubartoonni teenna haawwoleen akkasumas namoonni gurguddaanis daa'imman xixiqqoonis gudeedamaa akka jiranii fi yakki hamaan yakki akka amma dheengaddaa raawwatame jedhamaa jiru kuni jedhamee ture suni namoota hedduu irratti dhugaan raawwatamaa jira. Isa kanaaf ka jedhu namoonni tokko tokko akshinii react godhanii namoonni baay'ee wannaa ta'anii nama kana haga goota jedhamu diraasitti deemame jechuudha. Wantoonni kunini osoo waan dhugaa ta'e osoo amma namni tokko beela'ee namni tokko rakkatee rakkoo nama kanaati jedhame namoonni baay'een hagas sheeringoon namoonni baay'een wanti sun waan hamaa qofa ta'eef irratti baay'annee irratti walii daboo yaanee kun sheer godhee kun kan walirraa buusee miidiyaa ofiitti dhoobbee kanarraa wannaa jedhee jechuudha. Inni kun baay'ee nama rakkisaadha. Kanneen maal jennaan warroota oduu sobaa uumanii jechuudha. Irraan dabalatee immoo warroonni oduu sobaa ololaa oofan kunniin maal godhanii yeroo baay'ee namoota jiranillee hin du'an jedhanii bara kana namni baay'een reeffaan daldalata jechuudha. Reeffaan daldalu reeffaan warra reeffa manxassuun reeffa namaa manxassuun rakkoo namaa manxassuun yeroo baay'ee siyaasaas haa ta'u gama biraatiin maallaqallee ittiin argatuu fi warroota daddafanii kufaa caccaban irraa hojjetan baay'eetu jira jechuudha. Inni kun aadaa keenyaanillee ala immoo akka namummaatitti illee mooraalii kennaaf illee waan gaarii miti. Wantoota kanneen yeroo baay'ee hin deeggaru akka dhuunfaa aadamittis akka miidiyaattis hin deeggaru jechuudha. Akka hawaasa keessaa baay'eetitti illee akka hawaasa arsiititti illee wantoota akkanaa namoota akkanaa waa daddafanii osoo addan baafatiin bayanii kijiban kanaanii
hin fudhadhu hin deeggaru. Inni kun dhaabbachuu qaba yaada jedhu qaba. Akkasumas warroonni oduu sobaa yeroo baay'ee fakkeenyoo amma gaafa Qananiin addunyaa yeroo asiitti araaramu fooqirraa kuftee duute achi as ragaan tokko bahee hin jiru haga ammaatti. Ragaan warra qorataa jirullee ragaa kaayanii jiranii ragaan isaan kaayanii jiranii irraa fagoo gubbaa kuftee akka duute malee namaan darbamte namatu ajjeese maal ka jedhu wanti adda bahe tokkollee hin jiru jechuudha. Kana qaama hojjetutu jira. Isa kana irratti immoo qaamni hedduu akka artist Andu'aalam Qananii ajjeese mana keessatti miidhee maal godhee kana waa hedduutu ba'a jechuudha. Inni kunniin maal inni mootummaa yookaan qaama poolisii dhimma kana qorataa jiruufillee gufuu ta'a jechuudha. Maaliifi dhugumaan duutii ijoollee duutii mucattiisa baay'ee nama gaddisiisa baay'ee gaddinee baay'ee akka Oromoo bira darbee akka biyyaatittuu baay'ee ijoolleen lafaa dhuftuun akkanaatuni osoo fiiddeen quufin karaa deebi'uun baay'ee nama gaddisiisa. Isa caalaa immoo du'a isiitiin wal qabatee artistiin jabaan nu qabnu artistiin yeroo ammaa kana akka namaatti akka sabaatti ija keessa ilaallu sababa kanaanii mana hidhaa galee rakkoon maatii isaarra ga'e kunini harka isaatti kufuu isaayyuu rakkinni kun harka isaatti kufee jechuun iyyuu baay'een iyyuu madaadha. Lubbuu mucayyoo sanaa darbitee isiin hin deebitu. Ka jiru kunillee immoo miidhamaa ta'uu hubannee hin jiru namoonni baay'een. Namni nama ajjeesuuf caccabnee kufnee kaana malee ka du'e san immoo ka jirutu ka hafe sanitu iyyuu miidhamaa ka jedhu namoonni baay'een addunyaa kana irratti nu hundinuu kanadha sirra teennee bareennee maal taanee wanti nu haasofnu gaarii ta'e wanti nu hojjennu hundinuu bareedaa ta'e makiinaa meeqaa qabannee fiinnu kuni addunyaa kana irratti nafnu dhiiroo hundi kennaa ni duunaa jechuudha. Kanaafuu gaafa duutu garuu ati wam tokko hin beektu gaafa duutu boqatte jechuudha. Ati nama boqate ka immoo gubbaa kana hafeetu iyyuu rakkoodha. Yaada nama biraa deemee saniin yaada maal ta'ameef amma Andu'aalam baay'ee na gaddisiisan akka kiyyaatti jechuudha. Oduu gaafas innis waliin tu'e namoonni madaa wal jaalatan fi jiruu addunyaa kana irratti hafanii miidhaa sammuu torchii taatee jiraatta jechuudha. Kanaaf namoonni mucaa kanaallee yaaddanii hojjetaa jirtan waan jiran natti hin fakkaatu warroonni miidiyaa irratti baatanii waa'ee dhimma kanaa qaamni seeraa qabee jira. Qaamni seeraa ergaa waan kana qabee haa adda baasu. Yakkamaa taanaan gurbaan kunini artistii Andu'aalam waan seerri biyyaa jedhuun adabama. Achi asitti immoo nu qaama adabuu miti. Warri amma soosaayitii warroonni hawaasa ta'anii warri duuba jiru kunini yoo ragaalee qabaanne ragaalee kana maal godhuudha qaama dhimmi ilaalu kennuu qabna malee ofii kenna as miidiyaa markaa qabnaaf moobaayilii markaa qabnaaf kompiiteeruma mana keenya keessa jiraaf afoo teennee oduu jaaj godhuu baanne oduu murteessuu baanne yaadni qabu kanniini kunniin immoo baay'ee wantoota critical issue jennee yaadnu keessatti dhimma hawaasummaa keessatti warroota hawaasummaa namoota hawaasa keessa jiraannu keessa addaan nu fageessa addaan nu baasan namaan wal nu dhabsiisanii oduulee sobaa gabaasaa sobaa wantoota adda hin baane wantoota addaan bayanii hin beekamne namatti himuu waan dhageetti tokko osoo addaan baafanne namatti himuuni inni dogongora jechuudha. Dogongoroota kanneen irraa osoo of eegganne inni kun karaa hedduun illee fudhatama hin qabu. Namoota birattis waaqa biratti illee namoonni amantaa adda addaa qabna hundi kennaayyuu waan hin dhageenye waan addaan baafne waan nama biraa gaddisiisaa godhuun irraa akka of eeggannu jechuu barbaada.
oduuleen sobaa kun waan babal'atanii fi wantoonni kunniin baay'ee nama gaddisiisa waan ta'eef irraa dubbachuu fi yaale jechuudha. Yoo dogongore nama folchaa jedhaati. Inni biraa immoo yeroo baay'ee namoonni baay'een irraallee dubbatanii jiranii guyyaa guyyaatti waan nama gaddisiisaatitu uumama biyya keenya keessatti biyya Itoophiyaa jedhamtu kana naannoo kamii keessatti illee yeroo baay'ee yeroo garaagaraatti irra deddeebi'ee balaan konkolaataa baay'ee baay'atee jira. Inni kun sababa maalirraa akka ta'e daataan warroota qoratantu beeka. Garuu haa ta'u akka tilmaama keenyatti akka tilmaama namoota amma biyya keessa jiru kanaa fi biyyoota sanis biyya keessaa baane sanis deebinee argineerrallee maaltu jira tiraafikii wal qabatee waan jedhu jechuudha. Tiraafikiin yeroo ammaa kana baay'ee bara durii HIV vaayirasiin namoota keenya hedduu miidhee ture. TB'n namoota tuberculoosis kan jennuun jechuudha. TB'n namoota keenya hedduu miidhee ture. Baay'ee namoonni HIV'n addallee sababa dhibeen sun yookaan vaayirasiin sun biyya san keessatti kontiroolii malee deemaa tureef namoonni hedduu lubbuu dhabanii, maatiin hedduu, ijoolleen hedduu abbaa fi haadha dhabanii rakkoolee guddaa keessa galanii jiranii. Amma immoo isa caalaa wantoota amma kaasee warra dhibee akka sombaatii fi dhibee yookaan HIV vaayirasiin namoota du'anii fi namoota miidhaman caalaa balaan konkolaataa yeroo ammaa kana naannoolee tokko jedhamee adda hin baane naannoo akkuma biyyattiitti akkuma biyya Itoophiyaa jedhamtu kanatti balaan konkolaataa rakkoolee kana hin jedhamne hedduu sabarraan gayaa jira jechuudha. Isa kana immoo qaamoleen diqqeessuu danda'anii hedduun hin jiranii. Isa kana wantoota silaa itti gaafatamummaan fudhatamuu ka qabu konkolaachisaadha. Konkolaachisaan itti gaafatamummaa guddaa qaba. Balaa kana hir'isuuf, balaa kana diqqeessuuf jechuudha. Inni kun immoo mootummaadha. Mootummaan immoo yeroo sertifikeetii konkolaachisummaa kana namaa kennu yookaan isa laayisensii kana yeroo namaa kennu wantoota silaa konkolaachisaan tokko keessa darbee laayisensii ta'uu qabu sana osoo hin guutin namoonni maallaqa qabanii maallaquma qofa qabaniif anguma qofa qabanii fi laayisensiin kennamuuf hedduu akka jiru quba qabna, daataallee qabna jechuudha. Isa kana mootummaan gadi fageenyaan of ilaaluu qaba maaliif duutii lammiilee odoo maatiin guutuun waliin du'e wanna rakkoon qabu maaliif hundatu yeroo tokko miidhameera. Abbaan ijoollee irraa ba'ee du'ee haati ijoollee irraa baatee duutee yookaan ijoolleen maatiin tokko wal faanaa garagalee makiinaan dhumatee bakka jedhutti rakkoon kun maalidha? Hiyyummaa daraan dabala waan ta'eef mootummaan dhimma kana irratti gadi fageenyaan yeroo waa'ee laayisensii irratti immoo dabalataan immoo daandii konkolaatotni irra deeman. Daandii for example yeroo biyya baanee arginetti biyya kana biyya amma keessa jiru kanaa gara biyya Itoophiyaa waggaa 2-3 dura deemee argee ture. Inni sunini konkolaataan sila daandii irra deemuu qabu dhiisee daandii irra deemuu ka deemu argina jechuudha. Maaliif bakkoota tiraakteroonni deemuu danda'an, bakkoota makiinaan gurguddaan deemuu danda'an, makiinaa xixiqqoon ka seenan argina jechuudha. Inni kunniin maali? Balaa dabala jechuudha. Balaa dabalaa maafi humni konkolaataa saniitii fi daandichi sunniin caccabaadha maalidha? Riizistii godhuu waan hin dandeenyeef hin garagala yookaan makiinichi yookaan duubaan deebi'a. Rakkoolee kana madaaluu dhabuu konkolaachisaadha. Amma kun hanqina konkolaachisaati jechuudha. Konkolaachisaan tokko anamma konkolaataan kiyya iddoo kana seenamoo seenee bayaa ka jedhu
dura tilmaamuu qaba jechuudha. Tokkoffaa konkolaachisaan sun maal godhuu qaba? Jalqaba lubbuu isaatiif yaaduu qaba. Nama isa oofee isa duubatti yaabbatanii jiran sana dagateeti jalqaba lubbuu isaa ofirratti of jaalata namni kamuu jechuudha. Waa hunda caalaa dhalli namaa of jaalata. Waan ta'eef lubbuu ofiitiif yaaduu qaba. Hamba'ee seenee bahuu danda'a. Karaa kun immoo konkolaataan kiyya immoo humna kana riizisti godhee bahuu danda'u qaba. Waan jedhu tilmaamuu qaba jechuudha konkolaachisaan tokko. Immoo ergasii booda immoo namni tokko fireenitu na dide jedhanii yeroo baay'ee fireeni qabamuu didi kan jedhu dhageenya namoonni hedduun dhumanii maatiin amma yeroo dhiyoo kana keessa Shaashamannee keessatti waan ta'ame hundi keenyaa waqamna hundi keenyaa gaddine jechuudha. Gaddi akkanaa kun akka hin uumamnee fi konkolaachisaan tokko achi dhaqee fireenitu na dide namoonni baay'een konkolaataa namoota baay'ee maal ta'ee attam ta'ee yoo jedhan fireenitu na dide jedha. Kana mootummaan yeroo boolloo jijjiiru sarviisii callisee ta'u namni tokko dhaqee alaan makiinaa osoo argisiisne waraqaa konkolaataan sun meeshaan konkolaataa sanii guutuu ta'uu qaamnichi konkolaataan sun hojii dhaabuu qabamu hojjechuun hojjeta ka jedhu osoo addan baasin alumaan waraqaan kennamee fi fidee makiinaa isaa irratti laxxafa jechuudha. Sarviisii isaa darbeera kana keessa darbeera jedhee yoo ilaaltu boolloon isaa guutuudha garuu meeshaan konkolaataa guutuu miti jechuudha. Kun hojii mootummaati. Mootummaan wantoota kanneen siireesli fudhatee biyya tokko keessaa immoo humni namaa barbaachisaadha. Humni namaa humni dargaggoo yeroo ammaa kana namoota gurguddaa jaaroolee miti bayanii konkolaataan iddoo gara iddoo baay'een isaanii kadeemanii kana jechuun namoonni gurguddaan yeroo baay'ee jaaroolee maaliin kan naannoo irratti limiit ta'anii naannooma jiran sanitti jiraatu baay'een isaanii irra guddaa namoonni baay'een sosocho'an warroota amma humna qaban warroota humna qabanii biyyattii sanas humnaanis diinagdeenii jijjiiruuf tattaaffii jiruuf walii fiiganii daldaltoota hojjettoota yeroo baay'ee kan dhumaa jiran isa kana jechuudha. Humni kunniin dhume jechuun immoo biyyattiin miidhama guddaa keessa deemti waan ta'eef mootummaan dhimma kana dhimma jalqaba irratti xiyyeeffannaan hojjetu godhatee itti deemuu qaba yaada jedhu qaba. Kanaaf wantoonni akkanaa kun immoo wantoota common problem rakkoota waliigalaati. Rakkoon kunin rakkoo ibaluutii waan jedhamu osoo hin taane kana mootummaan dhimma isa ilaallatu fudhatee waan godhuu qabu konkolaachistoota irrattis tarkaanfii fudhachuu qabu waan fudhatee. Kaan immoo konkolaataan biyya san keessa jiru konkolaatota biyya hojiin ala ta'uu qaban hojiin ala godhee yookaan sarviisii gahaa argatanii gara hojiitti akka galan taasisuu fi sertifikeetii yeroo konkolaachistoota kennu wantoota silaa keessa darbanii fudhachuu qaban guutuu akka guutanii seeraan gahumsa gahaa fudhatanii akka fudhatan taasisuun gahee mootummaati. Immoo warroonni konkolaachisnu namoonni konkolaachisaa taanee namoota feenuu yookaan meeshaa feenuu wantoota adda addaa feenuu jalqaba itti gaafatamummaa waan jedhamu fudhachuu danda'uudha qabna jedha. Itti gaafatamummaa fudhachuun immoo waan guddaadha. Waa balaa guddaarra nama oolcha jechuudha. Namni tokko dhimmi kuniin dhimma kiyya itti gaafatamaa ana waan jedhu gaafa fudhatte jettee wanti si harkaa baduun xiqqaata jechuudha. Itti gaafatamummaan immoo waan guddaadha. Namni tokko itti gaafatamummaa yoo jennu sitti kenna namni tokko itti gaafatama si amanee namni 50 namni 60 namni 100 si duubaan taa'ee ati kan konkolaachistu jechuudha. Lubbuu nama meeqaattu itti gaafatamummaa fudhattee jirta jechuudha. Yoo fiilingiin addaa otoo konkolaachisu si dhagayame ta'e
immediately dhaabdee uummata kanatti waan ta'u himtee lubbuu namoota itti gaafatamummaa fudhattee haga konkolaataa kee keessa jiran itti gaafatamaa aan jala kanaa lubbuu namoota kanaa akka of ofuutti jiraataniif ka taasisu si'i jechuudha. Kanaaf yeroo kanatti wantoota balaa osoo uumamin dura dursinee balaa sana hambisuuf hojjechuu qabnu ka hojjetuu danda'u eenyuun konkolaachisaadha waan ta'eef konkolaachistoonni biyya keessatti hedduun isaanii dhumaa jiru, mataan isaaniiyyuu dhumataa jiru, lubbuun isaanis yeroo baay'ee wantoota sababaa garagaraa erga namoonni lubbuu badanii booda namoonni teennee sababaa kana fireenitu dide karaatu mucucaate maal ta'ee irra galteen guyyaadha namatti hin galtu jechuu kennaa miti biyya faranjii kanatti illee konkolaataa waliin bu'aa karaarraallee namni hin kufa inni uumamu jechuu miti haa ta'uu garuu kan akkana baay'ate namoonni hedduu guyyaa guyyaan lammiin lubbuun lammiilee meeqa guyyaa guyyaan akka baalaa harca'an kuni kan Itoophiyaa keessa jiru biyya kamillee hin jiru waan ta'uufi baay'ee nu yaachise waraana caalaa beela caalaa wantoonni yeroo ammaa kana biyya keessaa ba'an biyya Itoophiyaa nu yaachisee jiru waa'ee konkolaataa ani lubbuu lammiilee hedduu miidhaa jiru kana waan ta'eef waan kana hundi kennaayyuu waan dandeenyeen mootummaa cinaa dhaabbanne daandis hojjetama taanaan waan dandeenyuun cinaa dhaabbanne immoo mootummaa immoo namoota osoo laayisensii seeraa hin qabaatin konkolaachisanis qaama dhimmi ilaaluu fi dabarsinee kennuuni seera eegsisuun jechuudha. Seerri ka'ee mootummaa qofaa miti seera ka'eessisuu danda'u uummata waan ta'eef uummatatu ittiin miidhama dursee waan ta'eef wantoota akkanaa kanneen irratti hojjechuu qabna. Wantoota kanneen irra hojjannee yoo jenne diinagdeen biyyattiin guddatuu dandeettii qaamni kamuyyuu siyaasaas jennu waa'ee siyaasaa waa'ee diinagdee maal jechuuf lubbuun jiraatutu firrisa waan ta'eef akka lubbuu lammiilee kennaa du'a badaa du'a tasaa kana irraa akka wal baraaru ofis baraaru jechuudha. Kanaaf uummanni keenya immoo uummataaf wanti dhaamnu tokko konkolaachisaa fi mootummaa qofaa itti gaafatamummaa qaba kan jennuufi maali dursaarratti warroota kanniinitu waa'ee balaa kanatti aanan dhiyaatan ka jedhu irraa kaka'e garuu uummanni immoo itti gaafatamummaa guddaa qaba. Uummanni yaabbannee deemnu kun uummanni naannichaa jechuudha. Maaliif yeroo baay'ee ofii kennaa naannoo kennaa irraa dhufne irraa akkuma beekutti wanti sun achuma jira jechuu danda'a. Yeroo itti konkolaachistoota dirqine immoo osoo isaan nama baay'ee fe'uu hin barbaanne wal biraa hafuu diddaaf yookaan mana keenyatti yeroo galuuf jecha yeroo ooverii yookaan humna konkolaataan fe'uu danda'uun ala ofii kennaa irratti tuulamne akka fe'amnu taanee balaaf of saaxillee waa hedduu saaxilutu jira ture jechuudha. Innis kun addallee ima jira jechuudha. Garuu inni kun maalidha? Yoo konkolaachisaan humnaan ol fe'a ta'e saaxiluu isa fe'amuu diduu maaliif lubbuu keetii ka yaadu si waan ta'eef anaa miti konkolaachisaa sanii miti lubbuu keetii ka yaadu jalqaba irratti si waan ta'eef yoo makiinaan sun yookaan konkolaataan suniin guuteera ta'e fe'amuu diduu dhiisu immoo yoo karaan suni karaa daandii gaarii ta'e hin taane daandiin kunin hin baasu hammeenna daandichaa argaa jirra yoo ta'e konkolaataan baalaansiin gaarii hin jirre yoo ta'e dhaabi jedhanii keessa bu'anii
wal gargaaranii daandii hamaa sana keessa darbuun osoo jiru rakkoolee fuunee fireenitu didee rakkoolee akkasii jennee achi booda dubbatu irratti oduu godhuu baanne yaada jedhu yaada kana baay'ee yeroo baay'ee irraa dubbadha jedheetuma haasaa yaadaa garuu rakkoon uumamuu hin dhiisu yeroo sa'a nama haasaa jiru kanatti Itoophiyaa keessatti lubbuulee konkolaataadhaan lubbuu nama hedduutu ba'aa akka jiru nan beeka. Inni kunini balaa kana kan hambisuu danda'u mootummaa qofaa miti, konkolaachisaa qofaa miti, uummata qofaa miti jechuudha. Hundi keenyaa wal taanee balaa hamaa kana saba keenya irra gahaa jiru kanarraa akka hambifnu akka dhoognu yaada jedhu qaba. Yaadni kiyyaa kan guyyaadhaa waa'ee lamaan kana irratti xiyyeeffata. Waa'ee lamaan kunniin dhuguma waa'ee ishuu guddaadha. Ishuu irraa haasofnee illee dhumatu miti. Kan irratti illee jabeessinee hojjechuu qabnu jechuudha. Lamaan kunniinuu sobaan yookaan oduu sobaa wal keessa facaasnee wal burjaajessinee wal miidhuun dhaabbachuu qaban yaada kiyya. Immoo deebineeti konkolaataan lubbuu yookaan lammiilee saba keenyaa hedduu galaafataa jira waan ta'eef wal taanee dhimma kana irratti mootummaa cinaa dhaabbanne hawaasnis waliin taanee rakkoo balaa hamaa nama keenya miidhaa jiru kana hambisuun dirqama keenya waan ta'eef irraa dubbadhe. Kanaaf hundi keessanuu yaada lamaan kana irrattu na deeggartan jedhee yaada. Kanaaf dhimmoota kana irratti yeroo garagaraatti informationii kenninus yoo jiraate wantoota nurraa barbaachisaa ta'e yoo jiraate wantoota kanneen irratti illee hojjechuuf qophiidha. Kanaaf yoo dogongora yoo jiraate na folchaa. Namoonni dhimmoota akkanaa kana irratti yaada keessan qoodachuu barbaadan Oromiyaa Digital miidiyaan keenya karaan isaa balballi isaa badhaadha, banaadha. Koottaa saba keenya haa baraarru, oduu sobaas haa dhaabnu, dogongoroota wantoota dogongoraanii namaaf nama wal dhabsiisan, obboleessaaf obboleetti wal dhabsiisan. Namoota dogongoraanii fitii yookaan murtoo dhugaa ta'e tokko namoonni miidhamtoonni keenya akkan argannee fi oduu sobaa facaasan akka dhaaban irratti waliin hojjennu koottaa isiniin jedhaa. Kun kan hordofaa jirtan Oromiyaa Digital Miidiyaa qophii yookaan sagantaa addaati. Ani sagantaa kana kan gaggeessaa jiruu fi sagantaa kana yeroo garagaraatti kan isin dhiyeessu Adamii. Oromiyaa Digital Miidiyaa isin caqastoonni yookaan hordoftoonni miidiyaa kana akka guddatu yookaan sabiskiraayibii akka argatuu fi sheer akka nuu gootaniif gama dandeettaniin namoonni akka yaadoleen anamma asirraa dubbadhe kun namoota bira gayanii namoonni akka irraa baratan maal godhuu akka qaban akka ta'uu fi sheer laayik nu godhaa isiniin jedhaati. Wantoota hagammaa dubbadhe keessatti eenyuunu bakka bu'uuf bakka bu'eeti kan dubbadhu miidiyaa kiyyaan alaa yoo ta'e malee an akka Adamiitti dubbadhaara. Kanaaf na folchaa horaa bulaa deebanaa isiniin jedhaa. Kun hordofaa jirta Oromiyaa Digital Miidiyaa. Share like godhuu subscribe godhuuni nu cinaa ta'a isiniin jedhaa. Sagantaan kiyya kan guyyaadhaa kanumaan goolabaa yeroo biraa immoo sagantaalee garagaraa mata duree adda addaa siyaasaa dinagdee fi jiruuf jireenya bayii jiruuf jireenya dhala namaa irratti sagantaalee xiyyeeffatanii fi aadaa waa adda addaa qabannee isinii dhiyaanna. Akkuma kana dura baratame hayyootii hedduutu miidiyaa kanarra dhiyaatee yaada isaanii qoodaa turanii jiranii akkas ammallee ittuma fufaa. Kanaaf na folchaa folaa isinis nagaan turaa isiniin jedhaa. Sagantaan kiyya kan guyyaadhaa kanumaan goolaba jechuudha.